برني مال بيتا يصير مثلا فورماتنا كهذا سيتي أيه ilmana maa kana ispoortii yoo taate sana bira ni caallaan jaaniiti yaadan. Garuu dhaabbataa miti. Foon ulfaatee mizaana guuttee miti. Silaamee mizaana guutuu silaa taate firii jaallaa sana akkasi bal'isee kaa'ee akkas godha harkisa akkas gamata bira suuraa kaa isin hinja abo akka haraga muuzaan goone abo akka haraga muuzaa kana keessatti madura senu aarisni taatu qofa agartan gaime daawun na salanta na gaba dabbata kan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh zakoti ka gawon salanta daga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baga garan dadaa isin dhugi as keessatti xiyyeeffannaan keenyaa fi waan akka waa dagalleef edana gayaan irra femma dhingadda dhufanii mana kana miisa jiran eessaan seenan eessa ta'an jaanii harakaatu godhan achirratti mee dhufanii ijoollee teetis dhufanii gaggaafatanii haadha manaa keetis eessa kutee yoom bee zaa akkam bee jaanii malaan jaan jette malaan jaan jette mee dhufanii bakka haati mana tayyaa ijoollee tiyyaa wayii beektii waan akkaan sana dhufanii gaggaafatanii jechuudha. Ijoollee hundi bareedee haati mana kiyyaatti bareedee jechuudha. Uummanni sun akka dhiiraatti haati mana kiyyaalleen yeroo san mana jirtu badhu ijoollee ganda ollaa keessatti gabbaati. Dhufanii kaabar eessa kute abdiin eessa kute jedhaniiti mee bifa gartee jira inni taa'u tanaa ta'e jedhanii dhufanii hanjamanii ijoollee tiyyalee bareedee jechuudha. Dakko fedha. Uummanni sun akka gartee leencaatti dhufaniiti deddeebi'e jechuudha mana keessa garuu uummanni gartee isaanii gartee jeedalloon ga'e jeedalloo qofaa miti waan gaafa kaansi godhan ni yaadatamii ni yaadata san ijaasan baatee moo baane ijaasan baheetiin jira boo baheetiin jira baatee garuu ijaasan irraa wanni irruudhaa waa xiqqoo jira dhugaa keetti ni jirti wanni irruudhaa waan irruudhaa sana itti deebina inshaallah itti fufee way gammadaga arraga wallahi sa abba mana ya kadruwa sangara arraga druanga barbare obase mitbata dube no batu traga arraga randa dana duge gala akana manan o wade yala ilmani kasi gaw godani den duge garam kunna kabbanaye ta goto ta gardu ta tanya lecho mi dabo jar sa yitaw amuman si arke won si dabo mudi drana la patela amuman jabatemi lecha de wale to lecha duga sani won si shakam dhugaa keeti ikraame keenya jaarta dhugaadhaa kasirriidhaa tasgabbaawa ammarkattee jechuudha. Namni kun leencaati midhaan du'aa'iin dhugaan sii taate. Du'aa'iin abbaan keessi godhe ta abbaan keessi godhe arba sii taate malee duraanii miti. Sun jaartii duraa boo faashila nama faashila jechuudha gurbaan. Duraa namanne ammoo amane. Amannee jirra dhibbatti amanteeti illee nuti illee amannee jechuudha. Hatti waliin kaane deemneeti xiqqoo erga rooni xiqqoo maruuf qayyee jira guddoodhaas itti deemneeti irra ga'uu jira jechuudha. Inshallah. Kanaafuu gammadu qabdaa namni xiqqoo qabdutti argatti jechuudha alhamdulillah jechuudha. Guddoonis tana booda dhufaa jirti. Kana keessatti annama dhugaa irratti lubbuun xiyya haa baatu hin jee duraanis isin amansiisuudhaaf illee yeroo hana fudhatu malee yeroo hanqaan fudhadhee waa adda isinii gala xiqqishoo akkuma achi deemetti nu gammadan jecha hanqalameen nuti wal afaan garagallee gartee xiqqishoo wal amansiisuu dhabuun dhufte sanitti hedduu gammadanii ifiifuu wal afaan galagalan kunoomee laala jechuu takkaan arge. Kanarratti garuu obboleetti teenya hidaayaallee miidhaa isaan irraan ga'anii gartee irraa miidhanii wanta godhan san gammachiifne kafalleef kana keessatti waan xiqqoo hanqanuu afaan dhufe sanitti gammadanii akkasii harka tumanii dhufanii mana kanatti akkasii harakaatu godhuu san ambagaan waan san gocha san raawwadhee isin garsiise. Aboota ballee jedhu baasanii si jeewwaati. Kanaa miti tabiraallee ganaa isin garsiisan akkasin laal cirriq kumaan gartee waati isin galee nin godha jeesan san daranitti eenyu xiyyeeffannaa kiyya furmaatee idamma jawaati xiqqishumaa beek xiqqishoo kana keessatti
xiyyeeffannaan kiyya isiidhaas isiniin garsiisa na jala akka rakkanan jiina inshaallah yoo rabbi jee ni goonaa ni goona. Kanaafuu jara kana bara nama kana waan beekanii. Gurbaan sana oguu gartee gaa inni haasawaa kana nama tasgabbaa'aadha. Namni kun nama gartee onnee qabu jechuudha jechuudha. Akkuma gartee waan gartee basaasa kaanu jala godhee jiranii mire nuu mana hin jirre kanatti basaasni himee fi jechuudha dhufan jechuudha. Silaa nuti gartee kan ajjiraannee nu quba qaban taate bikkuma tana hin ajjetu yerri beektaati. Amma warra miila lamaan deemee warra barbaadee isaanii yaada kan dhufanaa miti. Saatalaayitiin na gubbaa jirtu nan dandeessuun jedhu. Sanduuqaa feeti. Sanduuqaa qabda wallahi san. Bilbila sa'a 7 banattee wal dubbifnee shari'aa bilbila kan kee keessaa baasi kumaan siin jeetti. Jijjiirama tokko narra garte? Hin garre. Waan hin siin jee raawwadhe moo raawwanne? Ni raawwatte dubarsiifte ammallee guddoodhaas akkuudhaaf nuti imma nama abdii kenneeti murteessina jira jirti. Kana isiin inuma odoon bilbilatti hin bilbille fiddee maaliif nan garsiifne ijoollee sana. Ijoollee sanii fi furmaatuma kalee wanni rabbi isii baaseen mana barumsaa san ijoollee geessuudha. Madrasaa san ijoollee geessuudha. Kana keessatti bakka isii madarasaa kuttee nutu furmaata harkannee halliu harkannee isaan irraa dhorkuu dandeenye bara. Silaa isiin jiraatu taate hanga sanuu harkaata godhuu nuti dindistu bara. Niin baasisa silaa illee. Harkaata nu godhee. Xiyyeeffannaan kiyya kalee ani guutuutti hin gammanne beera. Maaliif hin gammadiin dhiigaan biraa. Baan isin hin jeeman. Deemaan isin hin jeeman. Deemaan hin jettee naaf bilbileessa kiyya. Deemaa isa anaatti tasgabbeessa anaatu himaa fi maaliif dhufee kiyya akkamiin na beekti? Beekuu na deemu. Isi dogoleetti hin jeenu beera. Sumaanaan jettee beektaa anuma leenca sanii hin jeenu. Hayyi maal irraa feetetti arrabaan na seentee mire arrabaa miti harakaatan godhin hin jeenu. Hanjamaa takkan godhin. Waan hin jiru goof qofa god. Harkaan hin tuqin bishaan itti naqi irraa tolu godhu mataasaa. Homaan ta'u maaliifi obboleessa kiyya miidhuun barbaadu. Gochaan irratti deemu san raawwadhee garsiisuu qofa malee isa san miidhuu garaa waan hin fedhu. Silaa deeggatti san guyya san silaa na dhiiftanii isinii irraa dhorke malee. An akkasa waraabessa lafee gugguutii san guggee lafa kaa'uuf haybir. Calluma sanii shakam godhee fichi kaayee fi aduftee kortu jedhi lafa kaa'uuf haybir. Ilmaan kiyya akkasumatti bijaa hoggaan abbaan biraa shakam ta'e ilmaan kiyya haalaan karaa guutuun hin feefardaan. Na dhagahime bakka sanatti bikka gartee dhuftee gartee haati harakaas san gootee uummata sana akkas gootee irratti dhuga dawwalteet immoo isinatti himte jechuudha. Akkaataa gartee filaati isaan gartee diinummaadhaan nu barbaadanii akkasitti gochan taane nurratti hojjetanii nama hundarratti hojjetaa jiran kan amma haylaan jechuudha. Bifa tanaan akkatti harkaan hin qabini bishaan qofa mataa irra dhageettan jechuudha. Silaammoo diinummaa akka isaan hin qabaatte isummaan tunuu harkaan qabdee jechuudha. Waliinuu akkuma isaa kana ta'uu dandeessu. Godii yennaan na dide godii akkas godii haa tokko tuudis yennaan na didenne. Godhuu dhiisinaan jee. Akkas godhuu nan barbaachisu. Na didenne. Maaliif nan barbaachisne? Akkuma isiin hiqitiin obboleessa kiyyaa isa bira jirti waraqaan lafaatis manaatis isa bira jirti isa san daaraa godhee waan san irraa baasee fedhuu isaatu jettu sanittiin anis waan isiin ijaan anaas siis isaas miite san fuudhee harka kiyya naqee isin gammachiisuu barbaade malee isa miidhuun barbaade. Ansilaa guyyaa sadii isiisanis akkas naa gooteen maan fadhaa'u isiin amma saanuu. Ilmaan kiyya akka killee lukkuutti ilmaan kiyya wali qabattee akka lukkuu ilmaana teessutti irra naa teessu sila akkas gooteen hin fadhaa'u guyya sanaan sila. Dhugaa keeti obboleessa dhugaa lubbuudhaan hojjetu hin feene jechuudha. Gammachuun silaa isa dabarsitee isa booda gammaddu faayidaan qabdu nama injifatteetuma asirratti. Harkaaf biigeetuma baafannaa wayi. Kana keessatti. Wanti ni beekame hachara shifuura. Barka mixumaa fuudhee akka deemaa bar. Gurbaan guddaa san bar yoo qubaan akka fuutees. Lakas bichicha. Hachara shifuutis hin jebo. Alhamdulillah baga rabbiin xiyyeeffannaa kiyyaaf. Lafee fi gartee handa keessaa hara kutee gargaaraa gogumaatti ciisa malee inni qaamni guddaa isa waa takka qabo. Ana nan beektu. Sirraa kaasa. Ani nama dhagaa miti hadiida yoo taate sibiila yoo taates jabeenya fedhe haa qabaatu. Akkanumatti daaraa godhee bira. Aboo dhugaa keeti baga haati dhukkaayite. Kana keessatti garuu irratti raawwanni beeku waan hin barbaadu. Jabaaddu ammallee ati dhugumaan leenca dhugaa sanii eeji jabaaddu ati ammallee. Goota Oromoo sanii yoo bar. Kana keessatti soddaa kiyya.
ani nama wa'aada waan inni irratti xiyyeeffadhe galbumaan hin galu. Kuni murtii garaa kiyyaati. Dhageesse nama akkanaaf akkana hin beekne. Amansiisuu irrattis humnaan agarsiisuu keessattis. Ilma namaa kana beeku waa lamaanii mootu. Mootee. Yaa humna qabaattee humnaan moo. Yaa ammaa sammuu moo. Yaa ammaa yaada bareedaa isarra fudhatama qabdu fiddee amansiiftee moo. Duwwaa kati. Xiqqishoo humnaa fi. Baratiin gubbaa jaarsaan. Humnaa fi qabeenya sirra qabna jaanii nama gubbaa ta'anii narra bobba'inaan narra hin galinaan si miidha malee nama irratti xiyyeeffate san hin miidhu. Goosho obboleessa hoo dhageessaati. Barnoonni ati baratte. Sii miti. Kayi jeteetillee akkas godhanii aalii fi gartee firoottan gartee kayii hunda fayyadu barattee jechuudha. Baga baratte. Anilleen suma jalaan barnoota gartee ati akka barattee kana jechuudha. Namni tokko gaa namatti hogguu maxxanee nama barnoota qabu biratti maxxaneeti barnoota irraa fudhate jechuudha. Gamanumaan nuti illee barnoota bareedaa irraa fudhataa jirra. Dhugammoo namni kun akkatti olmoo yookiin sammuu yookiin gartee harkaan. Harkaan deemuun faayidaan qabdu namni sammuudha. Barnoota sammuu keessatti fayyadamtee karaa siyaasaatiin nama kuffisuu danda'uun barnoota yaadu jechuudha. Dhimma hin qabu yaa. Hin qabu beeka dhimma. Waan san baasuu keessatti mana inni beektisiinu xiyyeeffannaa siidha.